Walwaraansi Israa'elii fi Iraan jidduutti deemaatiin jiru waan addaa amma mudate gartee kan amma Ameerikaan itti makamte kanaan wal qabatee mee addunyaan maal keessa jirti maaltu godhamaa jira arran tana mee waa'ee biyya namaa kanallee hin xallinaa addunyaa alan jiraatu rabni yoo gartee lola addunyaa sadaffaa amma wanni jedhamu san rabbiin godhini san rabbi nama nutti hin fidini sun akka salphatti illee hin dhufa jedhee yaadu yoo gartee garasitti deemame lola addunyaa sadaffaa eega jedhame maqaan isaatu addunyaadha nama hundaan hanqatu waa'ee amman tana gartee Israa'elii fi Iraan jidduutti deemaa jiru waa'ee lolli Israa'elii fi Iraan jidduutti deemaa jiru yeroo gabaabaa kana keessatti Ameerikaa dabalate waan kana eenyutu yaade shakkiin jira jechuun dhaaduulleen jira akka Ameerikaa duraan fakkeenyaaf argaa turree fi akkaataa itti gartee Ameerikaan tun gartee salphatti Ameerikaan taane salphatti gartee paawaa addunyaan taane irra guddaa dippiloomaasiidhaan irra guddaa gartee malaa fi marii siistama akkanaa kana fayyadamteetiin akkasiin garteef karaa fagoo deemti malee takkumatti kaatee fi namichoon gartee maraataa yaada gabaabbatu kana ati keessattuu waa'ee Iraanii fi Ameerikaa irratti hedduu yoo gartee ati dubbistee waa'ee isaanii ilaalte waan amma taame kurree waan haarayaa miti garuu malaa fi siistamaan qoqqobbii dabalatee akkamiin gartee akka Ameerikaan Iraan gartee nukuleera tolfattee sadarkaa guddaa irra hin geenne yeroo hunda gufachiisaa karaa sadarkaa kana osoo hin geenne akkaataa itti asiin geettee olaalte tarkaanfiin nama gartee salphumatti ka'eetiin fudhate kana yoo ilaalte lola torbaan takka keessatti gartee gara tarkaanfii kanaatitti ittiin cehee xiyyaarriin ittiin fudhatee fi boombiin xiyyaarri kun baadhatu Ameerikaa qofatu qaba addunyaa kanarraa jechuudha. Boombii gartee inni baadhatee ittiin deemee bakka nukuleeraa san ittiin rukutu kanallee Ameerikaa qofa qaba. Kaayoon gartee Ameerikaa waan kana ittiin tolfatteef illeen biyyoota seeraan alaa humna nukuleeraa gabbifatan ittiin diiguudhaafi jedhameeti. Addunyaa guutuu naanna'uu danda'a. Boba'aa yeroo takka guuttateen biyyoota Eeshiyaa kanneen gartee haleelee deebuu danda'a. Akkasuma dandeettiileen addaa inni qabu qilleensa irratti nadaaja guuttatuu danda'a. Xiyyaara biraa kan isaaf guuttatu jira. Yeroo akkasii gartee qilleensa irratti guuttatuu danda'u hanga kiloomeetira 20 balali'uu danda'a jedhama. Hanga kiloomeetira 20 deemuu danda'a jechuudha. Akkasuma raadarii jalaa dhokatuu danda'a. Akkasuma gartee ofirraa qolatuu danda'a. Bifa jijjiiratuu danda'a. Gaararraa jechuudha. Gaararraa ta'a. Akkamitti yeroo barbaade akkana ta'a. Waanuma guddaa gartee fakkeenyaa fi boombiin maan inni baadhatu kuniyyuu toonii 6.3 ulfaatu baadhatu santiyyuu yeroo barbaade gaala guddaa ta'eetiin re'etti jijjiirama jechuudha. Maaliif raadarii jira dhokatuuf yoo barbaade qaanqee fakkaata. Iccitiidhaan bakka barbaade seenaa, iccitiidhaan bu'isee bakka fedhe dhaqaa. Boombiin kunis bishaan jala meetira 6. Akkasuma ijaarsa waan fedhe ijaarsa barbaade kan gartee sibiila haa ta'uu dhagaa sibiila waan jajjaba jedhame kamiyyuu meetira 6 gadi deemeeti meetira 6 jalaa diiguu danda'a. Bishaan keessa meetira 6 gadi deemee diiguu danda'a. Boombiin baastar baakar moo maal jedhama? Baastar boombiin jedhamu kuni toonii 6.3 ulfaata tokkochiisaa jechuudha. Xiyyaara kana qofatu baadhatee deemuu ni danda'a. Gara kiloogiraama 12,300 waan akkasiiti jechuudha. Waan gartee addunyaa kanarra hin jirre jechuudha. Innaa wantoota akkanaa kanneen fayyadamuudhaaf Ameerikaan salphaa miti. Haga irraan fayyadamne fakkeenyaaf. Ameerikaan ammoo hagammaatti boombii kanas xiyyaara kanallee nama tokkooyyuu gurgurteetiin hin jirtu jechuudha. Uf qofaa akkasiin itti fayyadamtuudha. Chaayinaan xiyyaarota gartee kanaan wal fakkaatu kan gartee isiin hojjechaatiin jira jettee hojjechaa jirtu jira. Raashiyaanis akkasuma kan jette jira. Ameerikaan ammoo kan kanaa olii 52 kan jedhamu bara 2020 irraa akka tolchaa jirtu himteeti jirti haga ammaatitti hojiitti hin seenne yookiin ammoo gartee dhoksaadhaan qabatte ta'a. Innaa wanni kun waan salphaa miti jechuu keenya. Tarkaanfiin edda gartee Tiraamp akkasumatti jarjarumaan dhaqeetiin dirgimitti jedhe kun waan salphaa miti. Akka Iraan gartee nukuleeraan dalaganne kaayoo Ameerikaa taatullee mootota biraa akkasitti jarjaru agartanii ni jirtanii mootota biroo kan akkasitti gartee salphumatti jarjaree tarkaanfii akkasii seenu agartanii jirtanii amma dura kallattii garaagaraatiin fakkeenyaaf Ameerikaan dhiibbaa irratti godhaatiin turte Iraan akkasiin nukuleeraan torfanne jechuudha. Karaa teekinooloojii adda addaa karaa qarooma adda addaatiin jechuudha. Duuba kanaafuu tarkaanfii guddaa kanaan guutumatti barbadeessineedha. Ameerikaan akka gartee Tiraambii jedhetti guutumatti gartee barbadeessineedha. Bara wannummaan inni achi booda katabeellee kasi kofalchiisuu tiitora irratti waan inni katabe barbadeessineeti jirra. Amma gartee humna nukuleeraa Iraan hundumayyuu gartee daaraa goona jirra. Amma addunyaan gartee nagaa taati. Mee namni akkasi gartee akka fuulli kee walis cammaqamutti gartee boksiidhaan sidhaa addunyaan amma nagaa taati. Shuuf amma nama humna qabu humnaa fi akkasuma gartee yeroo ka humna qabu gowwaa yeroo ta'e amma addunyaan nagaa taati waan hagas ga'u fudhate. Bara boftummaan qal'aan kun yoo gartee ati dhooyte booda barka inni achi faca'eetiin yoo hadhaallee qabaate hadhaa facaasuuf tarkaanfii hundaa kan inni fudhatu jechuudha. Garuu kana booda nagaa taati jedhameen firaan ammoo haaluun hin baadhaa tarkaanfii gartee laalessaa fudhaadha. Akkasuma karaa biraatiin ammoo waan gartee warra Iraan jechaatiin jiru akka tuffiitti ilaalan. Kuusaa gartee yookiin ammoo gartee keemikaala achi gartee baafanneeti jirra ka jedhamu jira.
miidhaan irra hin geggeessine ka jedhu jira. Ati akka miidhaan guddaan irra hin gahin jechuun ka gaara keessatti bakki isiin itti tolfatte sun illee beeki bakka addaati. Bombi makana jalaallee sadarkaa itti gartee miliquu danda'a jedhameeti yaadamu. Wanni kun akka dhufu ni beeyti itti qophaa'ate turte meetira 6 gadi deema tole bakki isiin itti tolfatte sun iyyuu meetira 6 gadi ture akkasuma ammoo achii gadi illee gadi qotteetti kan isiin fayyadamte waan ta'eef jechuudha. Innaa wantoonni akkasii sunneen dandamatuu danda'a. Dandamatee ammoo maal godhuu danda'a? Dhuguma achi keessaa baaftee gartee bakka biraatitti gartee kuufatteeti jirti bakka biraatti dho'ifattee jirti. As keessa maaltu dhugaan jira maaltu sobni jira ka jedhamu haga ammaatitti gartee beekamuu baatuyyuu karaa Ameerikaatiin gartee akka milkaa'inni jirudha. Akkasuma ammoo miidhaa hagamittu dhaqqabe ka jedhu ammoo qoratamaa jiraadha. Wanni haga ammaatitti jedhamaatiin jiru jechuudha. Israa'el ammoo tarkaanfii bareedaa mata jabinaan tarkaanfii gartee qalama dahabaatiin barraa'uu kan fudhatame jechuudhaan Tiraampiin leellisanii jiran ka tarkaanfiin gartee Tiraampi fudhate kuni kan qalama dahabaatiin addunyaan irra galmaa'ee jiran. Haga ammaatitti gartee namni waan kana leellisee waan addunyaa guutuuf gartee sodaa ta'e kana waan addunyaa guutuuf gartee hiriirii ta'e kana kan akkasitti leellisee haga ammaatitti Israa'eliin qofa. Osoo mootota gartee Ameerikaa ka biroo taate jarjaree waan akkasii ni fayyadama jettanii yaaddu. Inumayyuu akka gartee himamutti gaafa yeroo gartee Obaamaa san keessa guutumattuu nukuleera dhaabuu isiinis gartee akkasitti dhaabdeetiin nagaan jiraachuu eegaltee garuu qoqqobbiin irra jiraatullee haala akkasii keessa turte jedhama karama wal mariitiin jechuudha. Gaafa namichi kun ammoo itti aaneetiin dhufu tuttuqeetiin achirraa kadhoysaa kana kan amma gartee eda dhahame jedhamu kana tolfachuu eegalte jedhama. Jechi Iraan eegaalillaan kun tahame dubbatte tokko ammoo Tiraampi waadaa uummata Ameerikaatii fi waadaa uummata Iraanillee ni ganee jechuun inni gantuudha. Uummata gartee addunyaa kanarraa lolaan dhaabsisaa addunyaa kana nagartee nagahan godha jedhee uummata gartee akkasitti sobee uummata isa filate san ammoo inumayyuu lola fokkataa yookiin lola gartee hin taane keessa galche. Kanaafuu gartee uummata Iraanii fi uummata Ameerikaa illee ni ganee Tiraampi jettee jirti. Dhugumatti namichi kun gartee lola dhufee torbaan takkatti hin dhaaba baatii takkatti hin dhaaba jechaati akkasitti kan inni filame garuu dhufee tarkaanfii takka gartee mootonni biroo tokkollee hin fudhatin tarkaanfii hagas gahuu san fudhate jechuudha. Nuti warra gartee asirraa har'a akka gartee kubbaatitti ilaallu amantiidhaan adda qoodannee Israa'el waaqni Israa'el irra fu Iraan gartee muslima yookiin ammoo gartee Hamaasiin gargaartii minaamin akka asumaanuu waan isin jechuu barbaadu ani akka lola amantiitti ilaalina siyaasaadha wantichi. Jiddu galeessa keessatti Israa'el Iraan yoo nukuleera tolfattee an jiraachuu hin danda'uudha. By the way Iraan nukuleera godhachuu Israa'el qofaa miti. Araboonni mataan isaanii fedhan, Saa'uudii mataan isiin feetu, Dubaay mataan isiin feetu. Fakkeenyaaf Ayirdoom baanan kana gartee kan humna ittisa gartee misaa'ilaa fi gartee meeshaalee gubbarraa gadi bu'an akka diroonii kana namarraa ittisu kana Saa'uudii fi Dubaay akka bitataniitiin qaban ni beeytanii. Sodaan isaanii eenyurraayi? Iraan irraayi jechuudha. Sodaa kanarraa kan ka'e humna ittisa isaanii kan qilleensaa bitatanii qaban jechuudha. Innaa kanaafuu wantichi gartee wal lola siyaasaati. Namichi Noorza Kooriyaa fakkeenyaa fi amantiidhaan waliin fakkaatan adda adda. Garuu Iraanii waliin jira. Chaayinaan Iraanii waliin jirti. Raashiyaan Iraanii waliin jira. Siyaasaadha wantichi. Garuu fayyaalessa gartee kenna kanaaf ammoo akka amantiitti dhugaadha. Amma addunyaa kanarratti namni gartee yeroo har'an tanaa nagaa hin jaalanne kan ibidda qofa gartee jaalatu Israa'el jedheen amanaanillee. Garuu akka amantiititti fudheetiin akkas gartee yookiin ammoo zarra fi maalii miti. Waan isiin godhaa jirturraa waan hin arguu fi waan gartee fakkeenyaa fi lubbuu dhala namaatiif gartee kabaja hin qabnee fi waan gartee jiddu galeessa kana keessa ana qofatu jiraatu qaba waan isiin godhaa jirtu. Amma duuba eegataateen kun taa'ame booda biyyoonni jiddu galeessaa Araboonni biyyoonni gartee jiddu galeessaa kunneen wanni isaan itti balaaleffataatiin jiran faalamni qilleensa kana namiidhuu danda'a kan jedhudha balaaleffannaan isaanii irra guddaa jechuudha. Suudii irraa kaasee balaan asirraa ka'ee gartee lola hammeessuu danda'a kan jedhudha sodaan isaanii irra guddaa jechuudha. Akkasuma warri akka Noorza Kooriyaa ammoo walgahii taa'utti jira. Namichi Noorza Kooriyaa amma dura nageenya addunyaa kana Israa'el kan jedhu dubbachuu isaanii yaadattu. Chaayinaan gartee kan lola kana keessatti yookiin deeggarsa gootii yookiin hirmaattii jedhameetiin gartee kan eeggamtu ammoo Ameerikaan dogongora Iraaq keessatti raawwatte Iraan irratti gartee lammeessuudhaaf deemti jechuun akkaataa gartee Iraaqiin itti gartee daaraa godhanti Iraan illee daaraa godhuuf deemti kan jedhu dhugumatti nama shakkisiisa. Amma beektaa biyyoonni gurguddoon gartee humna qaban kan akka Chaayinaa kan akka gartee Paakistaan kan bombii kana tolfataniitiin jiran kan akkasuma gartee adeemsa Israa'elii fi Ameerikaa jibban ammoo meeshaadhaan gargaaruu danda'anidha. Kabraa sodaan guddaan amma Iraan amma deebisaa akkam kennitiidha. Iraan amma gara isiitii deebisaa ni kennina jettee jira. Iraan amma baddus haftusi ofirraa qolachuudha.
akkuma Ukraine gartee Raashiyaan guddoon sun gaafa gartee irratti isii roorriftu ofirra qorachaa jirti. Haga ammaatti biyya guddachuun gargaarsi Awurooppaa fi Ameerikaa kanaatu fi gartee kan Ameerikaa duuba jiraatu jechuudha. Iraaniif illee carraan jiru amma sanuma ofirraa ittisuudha. As keessa Iraan amma akka tasaa waa dho'ifattee waan akka boombii gartee amma sodaatamu kanneen yoo kan qabaatu taate yeroo baduu kaatetti maal godhuu dandeessiidha amma sodaan guddaan qabdi tole amma yeroo dhiyoo kana keessatti torban kana keessatti tarkaanfii akkam fudhattiidha. Isaan gartee misaa'ilaan achi akkas goote isa akkas goote kanaa miti amma dubbichi. Biyyi biroota akkamtu gartee waan kanatti hirmaateetiin Iraan bira dhaabbatuu danda'a. Iraaniif gartee maal kennuu danda'a. Chaayinaa waan kana keessatti gargaarsanii gootii fi Iraaniif. Noorza Kooriyaan maal taati? Keessattuu biyya akka Noorza Kooriyaatii fi Paakistaan hindi biyyoota gartee seeraa ala horatan kanneenii fi karaan agarsiifamee jira. Waan gartee amma dura mootonni amma dura kan Ameerikaa hin goone salphumatti Tiraamp kaafatee kun bittiin godhee jira. Hireen Israa'el ta fuula duraa gartee akkam taatii tan Iraan akkam taatiin walumaan kan itti dhufnu ta'a. Akkasuma gartee namichi marataan USA ammoo gartee Tiraamp yoo Iraan haaluu bahuu minaamin tarkaanfii akkasiitti deebite kan kana caalutu ta'a jedheeti jira. Kan kana caalu ka biraatitu irratti raawwatama. Hundaafiyyuu gartee rabbiin nagaa haa godhu. Lolli kun gartee akka gaafa dura namni gartee halkan misaa'illi achirraa as ergamee achirraa akkas tahamee akka gartee gaafa dura namni keenya itti akka gartee tapha kubbaatitti ilaalaa jiru san irraa waan jijjiirameeti jira jechuudha. Amman tana lolli amma eegale jechuun ni danda'ama. Yoo Iraan gartee harka kennitee hayyee bakka hin danda'u jettee akkuma gartee gaafa Jaappaan san harka kenniteetiin akkasitteessi Ameerikaa waliin marattee waa'ee nukuleera jedhamu cuftee waa'ee misaa'ila pilaastikaa lafa dheeraa deemu san jedhamu san cuftee waan addunyaadhaas akkuma gartee Ameerikaanu barre waa shamboo jahami waan isaan kaaniif akkasumas san fudhattee san mallatteessitee yoo nagahan amma barkaayoon Israa'elii fi Ameerikaa Iraan keessatti fooqii ijaariidha misaa'ila dheeraan dhaabin akkasuma biyya keessan keessatti fooqii ijaaruu dandeessan garuu waan nukuleera jedhamu san ijaaruu hin dandeessan kanumaadha beekama qawwee hin tolfatina nuti qofatu tolfatuu qaba. Israa'el qofa tolfatuu qaba Iraan tolfatuu qaba akkasumatti gartee harka kennatteetii yoo nageenni bu'e nu by the way addunyaan tun gartee akka isin jijjiiramaatiin jirtu Israa'el hagana ni miidhamti jedhee namni eegeen jiru maaliif yennaan Iron Dome gartee fakkeenyaa fi humna ittisa qilleensaa ka jedhamu san kan addaa addunyaa kanarraa bar tokkoffaan isiidha. Bal'aa qabaachuun Ameerikaan haa caaltu akkasuma gartee warra akka Ruusiyaa fa'aa Chaayinaan fa'aa haa ta'an malee addunyaa kanarraa biyyi humna ittisa isii kan adda ta'e qabdi jedhameeti yaadamu Israa'el ture jechuudha. Humna ittisaa sanirraan akkanatti itti roobaatiin jira jechuudha. Misaa'illi Iraan biyyuma gartee akkasii qoqqobbiidhaan ukkaamamaa turte sanitti jechuudha. Gaafa balaan biraa kan kana caalu dhufe hoo maaltu taa'ama jedhamee tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Biyyi akkasitti gartee addunyaa irraa tokkoffaa ittisaan qilleensi kiyya nagaa jechaatiin turte santu irraa magaalaan isii bareedduun sun akkasii gartee dakkaa taate jechuudha. Innaa kanaafuu teekinooloojiin addunyaa kanaa hagamtaa akka gartee wal diigaa hagamtaa akka gartee akkasitti wal bittinneessaatiin deemaatiin jira jechuudha. Kanaafuu haalli gartee amman tana addunyaan itti deemaatiin jirtu maybe lolli addunyaa sadaffaan jedhamu sun ni taha biyyoonni gartee nukuleera qaban kan akka Raashiyaa kan akka Chaayinaa kan akka gartee amma Paakistaanii kunneen ifatti lola kanarratti gartee hirmaatanii Paakistaan dhaadachaa turte Chaayinaan balaaleffataa turte Raashiyaan ammoo Iraan gartee humna nukuleera isii gabbifachuudhaan nageenyi isii akka eegamu nageenyi Israa'el akka eegamu irratti hojjechuu qabdi kanarratti ammoo waanatu araarsa jedheesu dubbataatiin ture bargaashee Tiraamp jidduun dhufeetiin bittiin godhe malee jechuudha. Innaa kanaafuu waan itti aanu walumaan ilaalla. Ana Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatii wal deebinutti nagayaan naa tura.